Shama arkafuune daawwattoota YouTube Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaan odeeffannoo tokko qabannee isin biraan ga'uudhaaf dhufneeti jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu kabajaan isin affeerra odeeffannoon keenya har'aa dhimma sadii irratti hundaa'a inni tokko dhimma wabootii fi akkasumas ammoo Jawaariin gidduutti uumamaa jiru kan miidiyaa irratti holoollee adda addaa gareedhaan wal qoodamee kakkaafamaa fi deebii Jaan Marroon deebisee haasaa Jawaarii wajjin wal fakkaatamoo wal dhiiba kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a dubbiin kun eessaa kaates kan jennu kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Inni kan biraa ammoo akkuma beekamu jaartiin tokko guyyaa dheengaddaa keessa social media irratti akkuma argitan waraabessa yaabbattee osoo deemtuu qabamte kan jedhudha. Dhimma sanarrattis ammoo waan tokko waan dubbannu qabna. Dubbii keenya irratti jettee yookaan akka oduu duriitti kanaan dura namni bineensa yaabbatu jira kan jedhamee maatiin keenya nutti himan kanaan dura ni dhageenya turre. Sanarraa ka'uudhaan garuu nama sana ammoo kan arguu danda'u nama bineensa yaabbatuun alatti namni dhuunfaa hin argu kan jedhamudha. Dubbiin kun akkamitti ka'ee ollaa lafarratti wal lolantuyyuu karaa ittiin lafa sana irraa saamu dhabee holola akka kanaa irratti gaggeessee jaartiin sun akkasiin rukutamtee yookaan hawaasaan jibbaan adda addaa irra dhaqqabsiisee tumaan irra ga'ee akkasiin lubbuudhaan darbiteedha kan dubbatamaa jiru. Dhimma kanarraas waan dubbannu qabna. Dabalataan akkasumas torban kana keessa gaazexeessituu FIB Sabboontuu Ahmad to'annoo jala oolfamuun isiniif gabaasnee turre erga to'annoo jala oolfamteen guyyaa muraasaan booda akka gadhiifamteedha kan dubbatame. Isinis erga gadhiifamtee baatee kaate yaanni isin kennite himanni tokko irratti baname tokkollee hin jiru maaliif akkan qabamellee namni natti hime tokko hin jiru akkuma kanaan na gadhiisanii magaalaa Bishooftuu faana fudhanii deemaniitti turanii kan jedhudha kan isin deebi'ee kennite jechuudha. Kanarraas waan tokko haala seera biyyattii keenya sanaan wal qabatee waan tokko waan isin biraan geenyu qabna. Gara bal'inaatti haa dabarfannu. Egaan dubbii keenya irratti torban kana keessatti erga Jawaar Mohammad miidiyaadhaaf gaafiif deebii kenne asitti holollee adda addaa irratti geessifamaati ture jechuudha. Hololli kun immoo maaliin wal qabataa? Adda bilisummaa uummata Oromootiin wal qabataa, ABO'dhaan wal qabataa jechuudha. Gareen tokko akka waan Jawaar ABO ofirraa dhiibee dubbii isaa sana keessatti akka waan inni mootummaa wajjin quba wal qabuutti kaafamee akka jibbiinsi irratti gaggeeffamaa jirudha kan kaafamaa kan dubbatamaa jiru jechuudha. Dubbii Tsaggaayee Araarsaatiin wal qabatee Tsaggaayee Araarsaas waan jedhe barruu isaa irratti waan jedhee fi wanti adeemaa jiru bakka lamatti qoodamee waan wal hin fakkaannedha jechuudha. Tokko bitaas haa ta'u mirgaanis haa ta'u gariin Jaal Marroo yookaan adda bilisummaa uummata Oromoo gareen KFO kanneen akka aktiivistii Jawaar Mohammad jechuudha. Kan jarri qabsa'aa jiranuuf kan jarri saba isaaniitiif aarsaa kaffalaa jiran itti hidhamaa jiran kan itti lubbuu dhabaa jiru bilisummaa uummata Oromootiif malee dantaa dhuunfaa isaaniitiif miti jechuudha. Akkuma dhageessaniitu ta'e jedhe afaan Oromootis intervii godhame afaan Amaaraatis intervii godhame intervii yeroo jalqabaatiif nama liivii irratti YouTube irratti jechuudha takkaa baratamaan taane nama kuma 31 oliin daawwatamaa turedha. Amma guyyaa muraasa keessatti miiliyoona 1 ol gaheeti jira jechuudha. Ubuntu miidiyaa irratti gaafiif deebiin suni dubbii sana keessatti waan adda addaa waan jajjaboo falaa fi rakkoon biyyattiin Itoophiyaa qabdu kan inni dubbatedha jechuudha. Osoo irra hin deebin jechuudha. Achi keessatti dhiibbaa mootummaan hawaasa qulqulluu ummata irratti qaqqabsiisaa jiru kan inni kaasee dhimma mana hidhaa keessatti dararaan gurguddaan ummata Oromoo irratti taasifamaa jiru. Daguuggaan sanyii ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kanallee bal'inaan kan inni kaaseeti jira jechuudha. Sanaafis ammoo rakkoo mootummaan godhaa jiru kanarraas falli jiru maal akka ta'ellee ifa baasee kan inni dubbate jira jechuudha. Amma keessatti walitti bu'iinsa Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamaa tureeni hedduu gaaga'amni lubbuu akkasumas qabeenyi wanni hundi isaatiyyuu daguuggaan sanyii gurguddaan geessifamaa ture jechuudha uummata nagaa irratti. Sanarrattis illee waan dubbate qaba. Akkasumas ammoo adda bilisummaa uummata Oromoo injifannoowwan inni galmeessaa ture qabsoo keessatti hammam tarkaanfachaa jiru kan jedhus bal'inaan kan dubbate jira jechuudha. Dubbii keenya irratti Jawaar Mohammad Droboa partii tokko yookaan miseensa partii tokko haa ta'u malee tokkotti bilisummaa uummata Oromoo barbaada. Tokkotti federaalizimii dhugaan sun akkasii lafa qabattuudha kan inni barbaadu. Kanaan wal qabachuudhaan uummanni Oromoo bakka lamatti qoodamuun isaanii beekama. Sirriidha.
bakki lamatti qoodamuun sababa paartiitti bakka lamatti qoodamuun ni danda'ama. Kan KFO deeggara, kan adda bilisummaa uummata Oromoo deeggara. Lamaan isaaniitu KFO yoo fudhannee jennee paartii karaa nagaatiin, karaa dimokiraatawaatiin qabsoosaa itti fufee mootummaa kana kokkee wal qabee aarsaa barbaachisu hunda isaa kaffalaa jirudha. Adda bilisummaa uummata Oromoo saba isaatiif jecha jireenya hadhaawaa jechuudha. Lola cimaa keessa dhagaa boraafatee jechuudha. Kan inni lolaa jiru bilisummaa uummata Oromootiif malee dantaa dhuunfaadhaafis miti yookaan paartii siyaasaa tokko qofa gad dhaabuudhaaf miti jechuudha. Kan isin hubachuudhaa qabdan. Inni qawweedhaan lolus ummatuma Oromootiif, inni karaa nagaatiin lolus ummatuma Oromootiif. Yoo inni karaa nagaa ta'uu dide karaa qawwee ta'a, yoo inni karaa qawwee ta'uu dide karaa nagaa ta'a jechuudha. Yookaan immoo karaa lammanuutu ta'aa jechuudha. Lamaan jaraa kun akka waan adda ba'anitti dubbiin adeemsifamaa jiru, akka waan adda ba'anitti kan adeemsifamaa jiru. Garuu jarri adda ba'aniiti miti. Woboo keessaa kanneen akka Jaan Marroo Deebii Gaagaa dubbataa jiru jechuudha as keessatti. Yaanni isaan kaasa yaada wal faallessaa miti, wal fakkaata. Biyya kana keessatti, biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti nagaan gadi fageenyaan akka isiin dhaabbattuudhaaf tokkoof tokko mootummaan gadi taa'ee paartiilee biyya keessa jiran hundaa mari'atee nagaa buusuu danda'udha qaba. Lammiin biyya sanaa nagaadhaan akka jiraattu yoo barbaade mootummaan kun paartiilee hidhatee bosona jirus haa ta'u paartiilee harka karaa nagaatiinis Finfinnee keessa taa'ee biyya keessa taa'ee qabsa'aa jiru kanas teessisee mariidhaan hayyoota Oromoo sirna gadaallee paartiiwwan saba biraa bakka bu'an sanallee hirmaachisee mariin gadi fageenyaa akka taasifame araarri bu'u ABO'nis ni barbaada, KFO'nis ni barbaada. Paartiileen saba adda addaa bakka bu'anis araara ni barbaadu. Garuu araara kanaaf mootummaan kun karra baneera. Yeroo baay'ee hayyoonni Oromoo, adda bilisummaa uummata Oromoo, KFO'n illee paartiin Oromoon qabdu hundisaa Isa gadi ta'aati karra nagaanuuf banaati. Rakkoo biyyattii kana keessa jirtu karaa nagaadhaan furra jedhanii yeroo baay'ee xalayaas barreeffataati turanii gaafis gaafataa turanii jechuudha. Hanga yoonaatti wanti jarri deebisan tokkollee hin jiru. Inni kuni rakkoon guutummaan guutuutti akka mootummaa irra jirudha kan inni ibsamaa jiru jechuudha. Kanaaf jennaan nuti ummanni Oromoo waan bakka lamatti qoodanuuf hin qabnu. Jaal Marroos haa ta'u, Jawaariinis haa ta'u ummata Oromoodhaaf qabsaa jiru. Kanaaf jennaan lamaan isaaniitu deeggaruu danda'uudha qabna kan jedhudha ergaanan dabarsuu qabu. Bitaan isaa yaabbatu, mirgaan isaa yaabbatanii walga'iin kooraa irratti. Akkuma jedhamu faanoo bitaanis yaabbadhu, mirgaanis yaabbadhu farda walga'iin kooraa irratti waan ta'uuf adda bilisummaa uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromootii fi lamaan jaraatuyyuu gareen siyaasaa kun kan isaan mootummaa kanaan kokkee wal qabataniiti aarsaa barbaachisu hunda isaa kaffalanii jiranu. Kun akka kanatti hubatamuu danda'uudha qaba. Holola asiifachi walirratti oofamaa jiru, hayyoota xiqqeessuudhaaf oofamaa jiru. Ana beekaa atiin beektuu kan jedhu, ana si beekaa atiin beektuu kan jedhu kunis baay'ee nu fageessu. Yeroo baay'ee bilisummaa kan nu dhabsiisaa jiru kanadha waan ta'eef jechuudha. Egaa kanarraan xumura jechuudha. Egaan gama biraatiin ammoo akkuma beekamu jaartiin engadda haati kan keenya jechuudha. Manguddoon yoo xiqqaatee jedhe ganna 80 olii ta'anu bineensa yaabbatte jechuudhaan hawaasni gaditti ba'ee rukutee lubbuu isii baasuun ni yaadatama. Kun tokkoffaa safuu uummata Oromoo irraa kan fagaatedha jechuudha. Oromoo saba biraas haa ta'u duudhaa yookaan aadaa biyya keenyaa miti sirriidha jettee kanaan dura maatiin kan keenya nu barsiisan tokko jiru. Namni bineensa walii galu, namni bineensa yaabbatu, namni majaa namaafaa kan jedhanii kan isaan nutti himaa turantu jira jechuudha. Garuu nama kana kan godhu namuma bifa kana qabu yookaan hojii kana irratti hirmaatu qofitti waan kana beekuu danda'a kan jedhus nu kaaniiti jiru jechuudha. Dubbiin akkasii akka jedhamaa jirutti daangaa irratti ollaadhaan wal loltee lafa isii jechuudha. Isiin ilmoo hin qabdu, lafa isii irratti wal loltee maqaa kanaan ammoo akka isiin ajjeefamtu yookaan hawaasa keessatti jibbamtu godhamee wanti dalagame jira jechuudha. Kun safuu keessaa kan ba'eedha. Nuti haadha kan keenya maalis haa taatu yoona haadha ilmaan meeqaati jechuudha. Kabajatu malaa fi haadha keenyaaf gochi akka kanaa kun akka lammaffaan baramne beeksisuu barbaanna jechuudha. Inni kan biraa dhimma Boontuu Ahmad gaazexeessoo FIB qabamtee torban tokko dura kan qabamtee gallakkifamte guyyaa muraasaan booda gallifamte kan maaliif akka hin qabamee fi eenyu akka naqabsiisee himanni tokko irratti baname tokkollee hin jiru jetteeti kan isin nagaadhaan baatee magara hojii isiitti deebite jechuudha. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture waan daawwattaniif guddaa galatooma nagaatti.